waliin jennee waadaa walii seenne waggaa sadii dura asitti waa walitti himne irbuu waliin seenne sana ammas galmaan hin geenye irrallee ammas hin dogoggoriina waca qofaan ta'ina abbo sinitti meeraa sittisii har'as dabalee sinitti himuuf hin dhufee jedhe waggaa sadii har'aa asitti wanti walitti haasofne hin qabanne sin abbaan qabate abbaa qaba hin qabanne wareegama ofitti daballe yeroo isaa dheeressine dararama dheeressine ofitti jechuun sin badiin keessan gootan ofitti daballe har'as akkasuman ta'ii naggeeffadhu kattaayiiti jaarroleetu jira harmootiitu jira haadholii keenya kaawwasisan dadhabaatu jira kanaaf yeroo isaa gabaabsinee aduu keessaa wal galchina bakkuma jirtanitti gataati walaa dhaggeeffannu jedhu gataa achumatti waca qofaan homaan hojjetan waciin waggaa sadii har'aa jettan waggaa sadii har'aa asitti wal geessee dhiichistee deemte waci waan jijjiiru ummata hoduu qofaan nun taasisiina ummata hojii nu taasisa inni hojjete sun immoo bishingaa qobaa ishee mataa keessaa baatee daraarte hin taasisiina hubattanii bishingaan qobaa daraare maalta simbira nyaata abbo qobaa daraarere kanaafu maaltiin jechuun barbaade inni bishaate isa bukate too eegnuuti ni gubate akkasin taasisiina wareegamatti jirra dhiiga dhangala'u lafee cabu lubbuu ba'utu jira sanatti gatii gochuuf deemuutti jirra inni bishaate isa dheedhii siichi bishaatu osoo eeguu maal ta'e ni gubate kanaaf wareegama buburree nun kafalchiisin gattaa'e waan ansiin jedhu dhaggeeffadhu hojiitti hiiki amni keenyi siichi bakkuma waggaa sadii jenne sana jirrarrayyuu gattaa'e har'a asitti kan wal geenye keessumaa ummata Oromoo umuriin isaa waggaa 18 fi sanaa olii ta'e barbaanne asitti daa'ima jibbuuf miti waan ummata Oromoo umuriin isaa hojii sanaaf ga'e barbaannu walitti haasa'uuf wayyaadha ammoo daa'imni as dhuftanii hin jeeqiina qabsoon siniin qabdi hegereen qabsoon situ biyya harkaa qaba hin jeeqiinaa jechuu tole haya amma kaaseen ittiin fufa waggaa sadii har'aa addi bilisummaa Oromoo qabsoo bara hedduu maatiin meeqatti wareegame cunqursaa bara baay'ee goonni meeqaa lafeetti dhabe lubbuutti dhabe dhiigatti dhangalaasee dhaaba kana Oromoon dhaaba kiyya jedhee imaanaa itti kennate akka dhaabaatti imaanaa sana galmaan gahuu gahe Oromoon hedduun akka itti wareegame sanatti guduunfuu dadhabe akka sabni itti cabee fi itti dadhabe sanatti guduunfuun gaafa dadhabamu fala dhahachuun faloo kaa'achuun dirqama waan ta'eef uummata Oromoo isa miiliyoona hedduu san uummata Oromoo isa sagaleensaa hin dhagahamne isa hin dhaggeeffatamne dubbatee dhageessifachuufis isa carraa hin qabne uummata Oromoo kan addaraasha tokko keessatti walitti qabame fedhii fi hiree saba guddaa murteessu osoo hin taane Oromoo isa dhimmichi isa ilaallatu goda lafa keessa jiru bal'inaan hawaasicha mariisisuun dirqama waan ta'eef bakka kanatti wal yaamne maal wayyaa Oromoon maal barbaacha manaa ba'ee har'a maal argannaa manatti deebi'uu jirraa waliin jenne lakki biyya barbaanna bilisummaa barbaanna walabummaa barbaanna birmadummaa barbaanna addi bilisummaa Oromoo sana galmaan ga'ee hin guduunfine yoo galmaan ga'ee guduunfeera ta'e immoo guyyaan bilisummaa Oromoo yoomii alaabaan addi bilisummaa Oromoo alaabaa mallattoo cunqurfamoota hundaa kasaba Oromoo gaafa dachee Oromiyaa irratti gadhaamne
gabrummaa jalaa baanee irra jennee bubbanna jedhe suni dhaabbatteetti yoo alaabaan kami guyyaan bilisummaa Oromoo nuti kabajannu isa kami seerriif heerri itti qabsaa'aa turre ittiin qabsaa'aa turre har'a ittiin wal bulchinu meerre kana wal gaafanne bakka hin geenye miti. Kanaafuu maal goone innere qabsoo itti fufnaa waliin jenna. Mee warri waadaa walii seenne gaafate. Warri gaafas waadaa walii seenne gariin itti wareegamee nu agarsiise. Gariin har'ayyuu baaburichumarra jira. Gariin immoo irraa harca'ee nurratti hojjete. Bitaanis korii, mirgaanis korii, walga'iin kooruma. Ittis wareegamu har'as keessa jiraatu, irraa harca'ee irrattis hojjetu, guyyaa isaa hin hanqatu, taajjabbii walii daballe malee haga lubbuun jiramutti dachee kana halagaan hin dhaalu jechuudha. Warri gaafa as turtan ummata Oromoo gaafa as turte ejjennaa makee kaleessa asitti dubbatte tuftee hin arraabne deebitee lafa kana dhufte yoo jiraatte ati goota caalu bagarraa ante as geesse jechuudha. Warri immoo itti hadhoofte har'uma qofaa itti fakkaatte dukkanni kuni waan hin bariine se'e humni meeshaa humni waraanaa naannoo kana miti ka helikopterri rukute akkasuma akkas miti warri as jirtu argiteetta warri naannoo kana rukute maal jedhere hin rukunneedhe miti gaafas injifataman immoo sirratti qubateera warri sun gaafas injifatan lolicha har'a miti ka injifanne nuti lolicha mootummaan abbaa irree gaafa ajjeesee awwaala dhorkate gaafas injifatame jechuudha. Ummata hin lolanii hin injifatanii addunyaa kanarrattis mootummaan ummata lolee injifatee hin jiru kanaaf gaafas injifattan. Maal jechuudha? Warri humna waraanaa qofa laalu gochaa baay'ee suukkanneessaa addunyaa kanarratti hiriyyaa hin qabne ummata jiilchuuf isaan raawwatan ilaalee garaan gara bulte ejjennaa dhabe ejjeta dhabe warri sunis har'asuma keessa jira. Waldaa jabne malee bakkatti deebi'uu yaa deebine bakka ammatti deebine kanarraa kaanee imalli keenya siichi fagoo hin jalqabne akkuma waggaa 3 har'aa waggaa 3 har'aa ni lolla ni lolla. Oromoo waan si hin beeknetu jira. Wanti Oromoon hin beekne waraana bilisummaa Oromoo naannoo tokko lolee qabate sanaan mirqaantu. Yeroo sanatti qabsoon ammayyuu nuun galle mirqaana sanarraa kan kaatani dhaabbattanii dhiichisu. Dhaabbattanii dhiichisuu sana keessatti lakki akkas miti jedhanii yeroo isinitti himani abadan amma booddee maaltu bosonatti deebi'aa jettu. Akka bosonatti deebinu annan beeka. Waraanni bilisummaa Oromoos ni beeka. Sababiinsaa onneesaa qabaachuu dandeessu. Of kenniinsa isaa qabaachuu dandeessu. Wareegamaaf qophii ta'uu dandeessu. Waliin wareegamna si waliin dhumannaa jettaniis of amansiisuu dandeessu. Qawwee sana hin qabdan. Oromoon qawwee ofirraa hiikkatte. Akkasuma akkas miti. Kanaaf hin amansiisu injifannoon keenya yeroo hundumaa. Oromoo yeroo hundumaa kan qawwee irraa hiikan kanaafi. Qawwichatu hin jiru har'as akkasuma waraana bilisummaa Oromoo harkaa qaba haa lolatu. Hin deebi'uu jedhiin diinni ni deebi'a. Wallaansoo irra jira. Takkaa irra keessa takkaa jala ta'uutu jira. Har'as hin deebi'u si waliin dhumanna malee harka duwwaan dhumattan hin danda'amu. Qawwichi hin jiru hiikkatteetta. Qawwee jabeeffadhaa dhokfadhaa awwaalladhaa yeroo siin jedhan hin dhageessu. 500 gurgurtee araqee dhugaa turte jechuudha. Dhugaa jirtu kana Oromoo walitti himna. Bara baraan injifannoo dhufe of harkaa baasaa wareegama ofitti dheeressaa du'aa uummata duutuu dadhabe. Duuti amma beeki Oromoo biratti homaattuu bahaa hin jiru.
hin kofliin ofitti kofaltaa jechuudha. Qawwee asitti hiikame mee fidaa gadi baasaatti lolaa hin jiru. Dhiigaan hiikame bo. Diinni ton buqqa'ii ol seentee qawwee fuutee gola keessa dhokfatte. Gola keessa dhokfatte immoo ni gurgurattee jechuudha. Warri mi'aasaa beekummoo ittiin bitee si'a kaa'ee deebi'e. Uummata akkasiiti uummati Oromoo. Kanaaf injifannichi siichi bira hin geenye ammayyuu. Hin geenye bira fagoo. Yeroo hundumaa bira geenye kan nuti deebinu uummata wallaalaa kanatti harkaa qabna. Uummata wal saamu. Wal saamaan jirtu walillee hin qaanfattani. Wal harkaa fudhattee wal saamtee waluma keessa deemtaa jechuudha. Uummata akkasiiti kan nuti harkaa qabnu. Hin geenye galma ga'uullee hin danda'u. Fagoo siichi abdii mudhadhaa jechuudha. Kan itti aanu deemnee loluu ni sodaanna. Wanni nuti sodaannuufi maaliif? Sirna dhablummaa bal'isuu deemna yoo ta'e irraa ka hafe injifannoon hanga dabalaa deeme lafti bal'achaa hanga deeme uummati kun uummata wal balleessudha ta'a. Kanaaf diinni iyyuu sin ajjeesee sin adabee sin hidhee ka sin bitu. Uummata hidhamee bitamu qofaasin. Uummata ajjeefamee bitamu qofaasin. Uummata saamicha hanni qofaan sin irraa bareedu jechuudha. Uummata akkasiitis sinitti himamee ka uummata sin hin galle. Dhiigni Oromoo asitti dhangala'uu hin qoorre sin hin mararu. Uummata akkasiiti uummati Oromoo. Yeroo hundumaa sinitti himan hin dhageessan. Kanaaf duuti keessanis rabbiyyuu hin gaddisiisu jechuudha. Nama dhiisiiti. Waan nuus hin gaddu jechuudha. Laphee keetu jabaataa. Laphee keetu laphee shiraan guutamee jechuudha. Uummata akkasiiti ati. Har'a dhiigni dhangala'aa jiru sin hin mararu. Dhiiga dhangala'u irra tarkaanfatee fal'aana hatuu deema uummanni Oromoo. Uummata akkasiitis kana sinitti himuuf hin siyyaamee jechuudha. Qeellamirraa buqqisi. Wal saamtan callis gidaamiitti dabarre. Wal saamtan amma immoo jimmaatti damarraare. Sirna dhablummaa dabaluu deemna. Hin ta'u. Diinichumti as deebi'ee sin sakaalee siitee sin bushuu sana wayya sana filattan waan ta'eef maaliif sinii wareegame? Maalitti bahuuf sirna dhablummaa fiduuf wareegamaan jirru bo. Sirna dhablummaa balleessuuf wareegamutti jirra wallagai Oromoo. Gara deemtutti waliin hatii. Manni amantaa maaliif gubata? Suuqiin nama maaliif caba? Kanaaf miti kan wareegama baasaa jirru. Bilisummaa sii fiduuf malee sirna dhablummaa fiduufi miti. Waraanni bilisummaa Oromoo ololaaf nu saaxiltanii jechuudha. Warri cunqursaa beeku, cunqursee beeku, siyaasicha beeku nurratti taphataa jira jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana nama gudeedu jedhanii, waraana hatu, waraana shiftaa, waraana mana amantaa gubu, waraana hospitaala gubu, mana barnootaa gubu nuun jechaa jiru. Sanan goone garuu beektu sintu godhe. Nuti dhukaasarra jirra. Dhiigni keenya iyyuu hin qoorre. Wareegama keenya iyyuu hin awwaallanne. Inda dagdaamiin jiran. Madoon hukaasaa madaa'eera. Madoon hukaasaa inni nurra tarkaanfatee waajjira poolisii keessaa fal'aan hate uummanni Oromoo. Waajjirri poolisii beeki borusitti itti gargaarama. Waajjira poolisii gubdee fi sirni dimookiraasii gadi hin dhaabbatu. Waajjira poolisichaa miti kasi gabroomse. Poolisii achi keessa jiru si gabroomse. Sana achi keessaa baasteennaani achi keessatti yoo haqan dalagne borisii shirri somni damni ni dalagama taanaan manichi gubateefis gatii hin qabaatu. Boris ati dhiitamaama jiraattaa jechuudha. Ani yoo waajjira poolisii sana qabbee achi keessatti haadha hiyyeessaa darara gubboon hojjedha ta'e manichi gubates gubachuu baates hiikan qabu Oromoo. Siniin galle ammayyuu. Mee amma hospitaala keessa waan gootan argitaniittu. Sinitti dhukaasuuf nu marartu. Siniif wareegamaa jirra. Sinitti dhukaasne ennaan maalsaa wareegamna ree. Sinniisuuf wanni sin gootan mataa nama dhukkubsa nama maraacha. Qoricha hospitaala keessa jiru namni akka jaldeessa wayya beeki. Jaldeessi illee boqqolloo keessa yoo seene hanga nyaatu nyaatee keessaa ba'a. Jaldeessa wayya Oromoo. Qorichi sun har'a hin jiru gaa. Mee mataa bo'oo tokkoof qoricha eessaa fiddure? Mee natti maa eessaa fiddu mataa bo'oo tokkoof qoricha doorraa fiddan oomisha isaa qabdu, warshaa isaa qabdu. Namni akkamittiin hangam yoo wallaalaa ta'e waraanni kaleessa si cunqursaa ture. Dhugaa si cunqurseera. Deeme garuu. Deeme. Poolisii waajjira poolisii sanatti si hidhee yaadannoo wayii qabda achi keessatti dararamteetta.
manicha miti kasi hidhe namicha immoo yookaan haaduu yookaan haa baqatu kaan harkasittaa kennatu xumuratteetta. Akkasittiin itti fufuu dandeenya? Akkasittiin itti fufuun hin danda'amu. Sirna dhablummaatu dagaage. Walitti muuqamna. Ajjeesu yoo ta'e kunis qawwe isiniinis ni ajjeesaa jechuu diina qofaa ajjeesa jedhamee miti ka hojjetame. Garuu isiniin ajjeesna taanaan isiniin ajjeesuurra qabsoo dhiisuutu irra filatamaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa ajjeesuurra qabsoo dhiisna gabrummaa nagaa qabdu mootummaa gabbartee saamamtee akka barbaadetti dhiitamtee bultu wayyaa jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa uummatuma calliseetuma bubbee yookaan immoo ibidda saafaa shaalloo gogaatti qabate akkatti dhaamsan hin jirre hin ta'ina. Wal sossobuu uummata keenya jechuu miti. Sun hallayyaatti wal oofuutti jira. Nama hallayyaatti deemu ashuu jabaadhu jechuun sirrii miti. Dhiisuu irra wayya. Wareegama hin kaffalle isiniin jechuutti hin jiru beeki. Akkuma hatuuf waa yeroo nuti dhukaasa jalqabnu waraanni bilisummaa Oromoo kaampiitti yeroo dhukaasu hatuuf akkuma dhufee wareegame hiikkate ittiin loluufis dhufee kan wareegame jira. Wareegama sana xiqqeessuu kiyya miti. 99 qulqulluu hojjenne tokko isheen kosiin suni nu balleessiti waan ta'eetiin kana jechuutti jira. Badeerammoo sabaaf sablammiin kamiyyuu Oromiyaa keessa jiraachuuf mirga qaba. Kan nu miidhe yoo jiraate borseeraan ni fixanna. Mana hin gubiina. Sammuu akkamiiti kun yoo shira ta'e malee. Beeki kun shira diinummaa jennee lafarra wal balleessuuf deemutti jirra. Hojii diinaati kun. Siyaasa sakaallaa bara meeqa shaakanee bare warra akkasiitu keessa jira yoo ta'e walleegaa wal tiksa akkanumaan hoomaa taatanii itti nammitanii kanam tokko godheen duukaa deemtaniin godhiina jechuudha. Inni konkolaachisaa ta'e kan kaleessa birrii 20-30 nama fedhu har'a 200 nama gaafata. Xurii dhiigaa, xurii lafee, xurii lubbuutiin sooromtee siif hin sifaa'uu jedhu. Haadha hiyyeessaa sabbata haadha hiyyeessaa irraa 200 hiikkattee gidduu kana. Dhaloonni badaa jira. Oromoon hegeree hin qabdu. Oromiyaan hegeree hin qabdu. Mootummaan nu gabroomse. Mana barnootaa keessatti daa'imni waggaa 2-3 waa isheen hojjettu ani umurii kiyya kanaan hin hojjettu nama qaanessa. Safuutu cabe. Oromoo isa duutuun laaliin du'a miti kaati ilaaluu qabdu. Fayyaa duuneerra nuti kadu'e ni boqate lobbaafatee jechuudha. Fayyaa duune dhaloota kana laalaasin. Dhaloota kana laalaa lafuma kanatti dubbadheera walgahii jalqaba tokko. Dhaloonni har'a nuti harkaa qabnu kajaarsa hin qabanne jaartii hin kabajne hojii hin jaalanne sa'a 24 taa'olu harkayyuu dhiqatee immoo nyaachuufu maatiinsaa kadhatanii nyaachisani inni iyyuu gabbarame sa'a 24 baala nyaatu abidda afaanitti baatee deemu. Dhaloota bishaan haayilaandiitas jira, caatiitas jira, sukkaaratas jira, asirraan immoo lawuziitu jira. Dhaloota akkasiiti harkaa qabna. Dhaloota dhimmi biyyaa homaayyuu ittiin fakkaanne hegereen keenyi nama yaaddessaa jechuudha. Hegereen keenyi baay'ee nama yaaddessa. Dhaloota akkasiiti horataa jira Oromoon. Abbaa dhabe namni haa ittiin jedhu hin jiru. Dargaggeessi mootummaaf yaaddoo. Kanaafuu hin baratiin, hin qaroomin, mirga hin gaafatiin eessa haa oolu? Iddootti jimaa qabaan, iddootti tamboo tuutan, iddootti safuun cabu, iddootti aadaan cabu, iddoo akkasii haa oolu. Dargaggeessi akkasii mirga hin gaafatu. Abbaa barbaadetu immoo iddoo barbaadetti daboo kadhatee diigi jennaan diigu, gubi jennaan gubu. Hospitaala yeroo itti namni deegubdu ani gurgurachuu barbaadu. Yeroo akkasiiti yoo uummati kan qabu walii hireen rakkoo ittiin darbuu fi kan waliin ciniinsifatee wal bira dhaabbatu yeroo akkasiiti malee yeroo akkasii miti boka wal saamani waliin saamidha. Lolarra jirra. Seera gad dhaabbate hin qabnu. Caaseffama mootummaa diigaa jirra malee an keenya hin diriirfanne. Kanaafuu waraanni isin keessa seenee isin hin jeeqiin hojii isaa hojjetatu. Isin immoo koree yeroo
bulchiinsa yeroo bilisummaa yeroo argattan ittiin tikfattan tolfadhaa isiniin jenne. Maaliif akkas wal goona Oromoo? Abbaan amantii kamuu hordofi, Islaama ta'e, Kiristaana ta'e, waaqeffannaa ta'e, waan barbaadde hordofi, dhaloota qari. Amantiin siyaasa ittiin deeggaraa baay'ifatanii buusii sassaaban malee waaqi tokkichuma amantii kamuu hordofii jettu. Namni waaqa namaa kennu hin jiru. Islaamni yoo kiristaana ta'e xaaqee lafa kaa'ee jalabiyaa lafa kaa'ee masqalii hidhatee gonfoo maratee sagada isaa jijjiirrate irraa kaafee waaqa namni namaa kenne hin jiru. Kiristaannis yoo islaama ta'e masqalii lafa kaa'eetu xaaqee ofirra kaa'arraa kaafee wanti jijjiirame hin jiru. Waaqi tokkuma. Kanaaf abbaan amantii kamiyyuu ta'ii nama akka namaatti qali. Maal jennaan? Sammuutu doomee dhaloota akkasiitu Oromiyaa keessatti horataa jirra waan ta'eef. Abbaan amantii qulqulluu waaqa tokkicha waaqa jechuun akkas jedhee nama barsiisuurra amantii jalaan dahatee kabaja amantii sana gonfoo sana mataarra kaa'ateetu dhaloota siyaasa barsiise, mootummaaf miseensummaa gochisiise. Abbootiin amantii akkasi. Jaarsi biyyaa keenya kabaja hin qabu. Jaarsi biyyaa jaarsa araara cubbuu keessa dhaabbatu, jaarsa ilmaan isaa qawwee hiikkachiisu. Akkasi mitiiree kan nu mudate. Jaarsa ilmaan isaa qawwee hiikkachiisu. Jaarsa kaaniif immoo loogee qawwee hidhachiisu. Har'a laali waan dubbataa turre hundumti isaa ta'ee jira. Sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru hundumti isaa hidhatee harkaa qaba. Ka hidhatee harkaa hin qabne Oromoo qofa. Sabni guddaan hammana ga'u abbaan barbaade qawwee kaasee iddoo barbaadetti kan boosisaa oolu Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo iddoo inni gahee kana hundumaa ittisuu danda'u hin jiru. Iddoon inni gahee ittisee diina sinirraa kaasetti iyyuu sirna dhablummaadha gad dhaabdan. Faajjii bilisummaa, faajjii wareegama keenyaa miti. Faajjii sirna dhablummaa, faajjii hanna, faajjii saamichaatti gad dhaabuutti jirtan. Namni bahee galuuf maaliif yaadda? Namni bahee galuuf yaaddoo qaba taanaan immoo diinumti inni kaleessaa bakka haa ta'u. Sirna dhablummaa bira sirna dhablummaa kaaniin bakka hin buufnu. Ummati Oromoo, ummati hammana ga'u kun, sabni guddaan akkasii kun hallayyaatti deemaa jira. Yoo dacheen kun jiraattee namni irra jiraate Oromoo waggaa 10, 15, 20, 30 booddee sabummaa isaa tiksee, biyya isaa tiksee, aadaa isaa tiksee, safuu isaa tiksee hin jiraatu. Ummata qaanii, ummata safuu cabse, ummata yoo gama kitaaba adda addaa beektu akka ummata Sodom Gomoraa jedhaniiti ta'aa jira. Waa laaleen jechuutti jira. Waggaa 3, 4 wanti asitti jenne hundumti isaa ta'eera. Hubadhaa. Hundumti isaa ta'eera. Safuu qabna. Handhuurri shamarran Oromoo hin mul'atu. Harmi shamarran Oromoo hin mul'atu. Malaasnee walitti himuu qabnaa jechuudha. Safichi iyyuu cabee diida jira waan ta'eef irraa dubbachuun nan qaanessu. Dubbannee qorichatti barbaaddan. Dubbannee qorichatti barbaaddan. Abbaan amantii sin argu, jaarsi biyyaa sin argu, barsiisaa sin argu. Hundumtuu doomeera, duudeera, jaameera. Fayyaa deemna fakkaanna malee fayyaa duuneerraa jechuudha. Mirgaanuun jedhan. Mirgi dirqama akka qabu beekaa. Safuu kee guddistee, aadaa kee guddisteetu mirgi kan waliin deemu. Qullaa deemuun kan faranjiiti. Sana irraa dhaalte. Dhaqanii ji'a irra qubachuunis faranjiitu godhe. Sana immoo maan dhaalii. Beekumsan dhaalle waan safuu cabsummoo dhaalle. Kanaaf wallaalaa nuti. Rifeensa akka barbaadde tolfachuu, hidhii akka barbaadde dibachuu, huccuu akka barbaadde uffachuu mirga dhaalteetta. Safuu waliin immoo kabajaa waliin immoo maan dhaalii. Beekumsa waliin maan dhaalii. Bilbila harkaa qabna waan barbaanne achirratti ilaalaa oolla. Akkatti bilbilli dalagamu immoo maan bariirree sila. Kanatu nu hafe. Addunyaan teknooloojiin har'a waan hundumaa fidee bilbila xiqqoo tokkotti galchee harkarra nu kaa'eera. To'annaan qabu yoo ta'e immoo Oromoo waggaa 20 booddee aadaa har'aa hin qabu jechuudha. Ummati waan ittiin beekamu qaba addunyaa kanarratti.
Oromootiin Oromoo kan hojjechisiisu, Tigireen Tigiree kan jechisiisu, Amaaraan Amaara kan jechisiisu, biyyoota biraa keessa saboota jirani waa'ee isaanii waan isaan ibsu qabu. Eegfachuun beekumsa malee wallaalummaa miti. Aadaan Oromoo aadaa nama boonsu. Safuun Oromoo safuu gaarii. Safuu namni biraa irraa baruu fi biyya biraa irraa dhufee abjuu akkasii qabu. Fedhii akkasii qabu. Sangaa abbaan gaafa cabse moollaan ija buruqsa malee gaafa biraatti siin dabalu. Kanaaf uummata wal kabaja, of kabaja. Namni gaafas nama kabaja, gaafas nama sodaata. Hunduma waliin qabna. Gabrummaa jala jirra. Sana jalaa ba'uuf waliin hojjetaa jirra. Kanaaf waliin saamii. Yoo biyya qabaanne hundumtuu boran keenya. Yoo biyya hin qabnu ta'e isa saamtus hin nyaattu. Kanaaf uummata bubbee ta'uu dhiisnee uummata bilchaataa waan barbaadu been waan duunuufi been duunes warra du'erraa lafeen isaanii riqicha ta'ee irra ejjennee dabaru dhiigni isaanii galaana ta'ee daaglee ittiin bowwaaceen isa kana godhachuutu nurra jira. Walitti himan jennaa kudhaan maddu hin dhangalaasiin asuma teesse. Godhi jennaan godhi, hin godhin jennaaniis nu miidhaafi, godhiin immoo nu fayyadaafi. Sirna dhablummaan hin bal'atiin. Waraanni hin yaaddayin, jaarsaaf jaartiinis hin yaaddayin. Qeerroon Oromoo qarreen Oromoo ba'aa hin ta'in. Ka biyyaarraa roorroo qolatu, rakkoo furu, qaawwa duuchu, ba'aa wal gargaaru akkas ta'e. Saba Tigiree laalaasin miileena meeqa har'a waasaan addunyaa kana irratti waan dhalli namaa hin dalagne dalagaa jiru. Namuma isaanis namuma dachee kana keessaa waa burqisiisanii hin baasnee samiirraa waa gadi roobsin. Namuma dhala namaatiin waan namni gochuu danda'udha godhan. Dubbatanii wal dhagahan. Qawween kun maaliif yaaddoo ta'a uummata kana keessatti? Namni dhugee machaa'ee qawwee baatu sirnaan dhala maaliif dhimma itti ba'a? Qawween kun gaachana ta'uudha qaba. Roorroo qolachuu qaba, diinadha ittisuu qaba malee isaa akkamitti yaaddoo ta'a? Dargaggeessi hundi qawwee baatee deemu na yaaddessanaa. Itti dhimma bahuu hin danda'an taanaan yaaddoomaa jechuudha. Yeroo meeqan sinirraa funaanaa jira? Sinirraa funaanamuun qabu ture beeki. Qawwee daba cabne. Qawwee kana waan lamaafan funaana. Tokko diinni dhufe jennaani dhaqee manatti hirkisee obboleetti ittime niitii ittime iddoo akkasii jiraa jedhee baqata. Kan dhufe dhiigaani beeki. Yoo ni binne ta'eesi sabbata haala hiyyeessaa irraati hiikame sintutti gumaacha beeki. Sin dhukkubuu qaba. Itti beektan, itti eeltan, itti beeloftani. Daa'ima hagabsitani, gumbii qullaa gootani, kiisii duwwaa gootan beekaan keessani. Olola isa mootummaa televizyinaaf reediyootiin darbu sana eebaluu gargaara eebaluu osoo eebaluun nu gargaara ta'e asiin jirru beeki. Gargaarsa namaatiin miti. Idaa tokkoyyuu hin qabdu Oromoon. Idaan nama tokkoyyuu nurra hin jiru kan afaan guuteen sitti hima. Idaan Oromoo irra hin jiru. Oromoon ofii isaatti of gargaare. Hansaan qabsaa'utti jira kan keetii jechuudha. Kanaaf lafa nagaa irratti qawwee fuutee balbala jalatti hirkistee iddoo akkasii irraa fuudhaa jettee karaa biraa immoo gootan fakkaate. Qawween irraa fudhatte qawwee akkas goote beeki silaa nan baasan ture kijiba akkasii nurraa dhiisa. Hedduun isaa jiraas keessa kan qawwee hirkisee ati manaasaa geessite itti laatte. Har'a immoo hin qaana ammas deebisee qawwee baataan ni ta'a jechuudha. Doorsisaaf miti ka qawwee hidhataa jiru. Naman doorsisiina. Saamichaan miti ka qawwee hidhataa jiru. Naman saamiin. Warri saamu jireenyi isaa gadadoo kophee miila isaa tokkollee kaalsii miila isaa tokkollee hin jijjiirratu. Yoomiyyuu horiin sun horii cubbuuti hin guutuu fi boris inuma saama. Jireenya isaa guutuu cubbuu dalagaa jiraata. Kanaaf qaawwi isaan duuduu fi hin guutuu fi jechuudha. Boolla nyaatee hin quufnetti guutaa jechuudha. Boolla cubbuu. Karaa qulqulluu daqqii argadhu. Santu eebba qaba. Ammarraa kaastanii uummati
bakka adda addaa irraa dhuftanii bakka adda addaatti deebitu. Wanti waliin amta, wanti walii himtan, wal tiksaa. Yoo waliin tiksatan ta'e labsiitiin buluu bartanii, labsiitiin buluu dhiitamtanii buluu bartanii gochuu ni dandeenya nutis. Gad hin bahin, ol hin galiin, hin hojjetiin waliin jechuun ni danda'a. Kana barbaaddu? Kanan barbaadan taanaan immoo wal dhagayiitii, wal gula bobba'ii akka bishaan bo'oo tokko keessa jallisanitti waliin bahii gali ummata tokkoti. Hiree tokko ummata qabu gabrummaa jala jirru lolannee achi jalaa baanee bilisummaa walabummaa birmadummaa Oromiyaa biyya waliin qabnu fidachuu fi ummata tokko waliin ka'ee dhaabbatee jiru jechuudha. Nagaa lallabaa, tokkummaa lallabaa, sirna dhablummaa miti, sirnaan buluu seeraan buluu lallabaa, saamicha miti, waan badeeyyuu deebistanii walii gashuu barachuu lallabaa. Abbootiin amantii sanuma lallabaa jechuudha. Oromooni saba guddaa, Oromiyaan biyya guddoo kana. Sabni guddaan biyyi guddaa akkasii qabu kun immoo yoo wal ta'e biyya isaa eeggate malee yeroo hundumaa saamamaa, dhiitamaa, ajjeefamaa, tuffatamaa jechuudha. Asii kaatanii yeroo deemtanii akka Oromootti miti namni irri guddaan isaa kan inni fagaatee deemu naannoo isaa of dhoksa. Gadhaantummaa keessa jirra waan ta'eef. Of hin dhoksi, nama taate uumamte eenyuyyuu walii wal qixa. Situ of xiqqeesse. Of hin xiqqeessin jechuudha. Koree yerootu jira. Ammas naggaadeen nigdiitti deebi'ee uummataaf waa dhiyeessuu danda'ututti jira. Miidhataa jira uummati kun. Uummata ciniinsuurra jiru, miixuurra jiru kana akka hin beelofne, akka hin dheebonne, akka hin rakkanne daandii qabda, saaquu dandeessa. Abbaan qabeenya yeroon isaa amma yeroon itti sooromuu danda'u hin jedhin sooromaaf fiigdaa biyyeetu si nyaataa jechuudha. Jiraattee nyaattu hagan qaburee waan keetu. Ummata kee ummata dararaa jala jiru, ummata dide falmate diddaa isaa sanaaf adabamaa jiru sanaaf jireenya laaffisiifi. Abbaan qabeenyaa ummataaf jireenya laaffisi. Waraanni bilisummaa Oromoo kana caalaa waan sinii gochuu dandeenyu hin qabnu lubbuu sinii laanne jechuudha. Ati immoo qabeenya kee kenniifi. Hin saamiin ummata kee. Karaa waa hulluuqsistee seensistuu fi torshiifi haa fayyadamu. Baadiyaan akka magaala nanne. Magaalli to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala jiru akka ol bahee waan bitanne. Akkasittiin nu adabuu jiran. Lolaan sin dadhabani ummata didaa. Diduun kee immoo hiika qabaachuu qabaa jechuudha. Waan dinnee fi beekuu qabna. Callisneetuma akka bubbee ta'uu hin qabnu. Waan didaa jirruufi jirra. Waan didaa jirruufi yeroo ergannu, yeroo nu bira ga'u, harka keenya ga'u, yeroo argannu san tikfadhaa. Wanti dinnee fi kana sirna dhablummaa fiduuf osoo hin taane ilmaan keenyaan bullee ofii keenya murteeffannee nagaan baanee galuuf dhiiticha halagaatu nutti ulfaate nutti hadhaa'e jennaan. Waan nutti hadhaa'etti ofirraa kaasnee hadhaa biraa maaliif ofitti barbaanna? Yaaddoo hin qabaatiin, hin yaaddayin, bir'annaa irraa bilisa ta'e seera moon cabsiin fagootti kabaji. Sanatu iddoo tokkotti walitti nu qabee nagaan baasee nu galcha waan ta'eef. Manni barnootaa badeera. Waraana bilisummaa Oromootu mana barnootaa balleesse miti. Dhalootatu barnoota jibbe. Barsiisaatu barsiisuu jibbe. Waraanni bilisummaa Oromoo yoo barattedha bilisa baata baradhu siin jechuutti jira. Jeneraal Taaddasaa Birruu baradhaa kan inni jedhe har'as hin jijjiiramne. Bakka mana barnootaa dhaqxurra mana jimaa dhaquudha filatte. Inni barsiisus shira qaba. Damoosni hin jiru? Hin jiru. An damooza nyaadhee inni kun damooza nyaatee miti dhiiga dhangalaasaa ka jiru. Qabsootti jirra wareegama. Dhaloota barsiisi beelayiiti. Beelayidha
dhaloota barsiisii gaafa dhaloota barsiisne immoo uummanni qonnaan bulaan kun waan qoturraa haga buusin bushu sii hira. Waraana bilisummaa Oromoo namni damooza gaffaleefi hojjechiisaa jiru uummata Oromooti. Peermusii baatee zambiilii baatee waliin dhaabbatee lola keessatti afaan nu kaahaan waliin jirtu waan ta'eef barsiisaa yoo ijoollee barsiise sinuma nyaachisaa jechuudha. Nutti deegaa jira waan ta'eef. Hin qabnu waliin dhaabbanneetu falmiirra jirra. Wareegama akka wareegaatti ilaala. Wareegamni du'uu qofa miti. Yeroo ofiitu wareegama. Humni ofii wareegama. Beekumsi ofii wareegama. Maallaqni ofii wareegama. Wanti itti gumaachitan hundumti isaa galmee seenaa irratti qoramaadha jira. Qabeenya horachuuf miti ka amma jirru. Qabeenya dachee keenya irraa meeqa meeqa saamamaa jiru iggitiitti gochtuuf tikfachuuf kan nuti qabsoo gaggeessaa jirru. Akka irratti qoramaadha jira. Qabeenya horachuuf miti ka amma jirru. Qabeenya dachee keenya irraa meeqa meeqa saamamaa jiru iggitiitti gochtuuf tikfachuuf kan nuti qabsoo gaggeessaa jirru. Akkuma daldalaan uummatan saamiin daandii irra karaa rakkina keessatti uummata kana qabdee jiraachisuu dandeessu daandii saaqii fedhe barsiisaanis damooza hin qabu damooza barbaacha nasii bahee baqadhaa hin jedhiini dhaloota qari barsiisi haa baratu ati immoo wareegama kaffalaa jirta. Qabeenyi ati horattu hin jiru qabeenyi kee dhaloota har'a qartu kana qabeenyi kee hegeree Oromiyaati. Warri mana yaalaa hojjettan hin baqatiin dhiistanii shiran diina tajaajilaa turtanii humnaan dhufee gaafa itti dhukaasne madaa'uu yaalaa turtanii maaf yaaltanii hin jenni. Har'a gaafa diinni sun inni humnaan na yaalisiin jedhe mootummaa harkaa qaba gaafas iddoo dhaqxu hin qabdu nin beekaa jechuu baga yaalte. Har'a isa kaleessa goote sanaaf hin baqatiini uummata miskiina kana yaaliin siin jechuutti jira. Baqatteen deemiin shiran dalagiin deemtee hospitaalli qullaafee qorichi hin jiru homti hin jiru yaalaan hin jiru sirna dablummaa dhalatee hin jechisiisin. Uummati kun waan wareegamuufii qaba wareegama isaa sanatti bishaan hin naqin jechuu asuma taa'e. Misooma qonnaarra hojjetta yoo ta'e kaleessa kaabinee taateetu qonna jetta. Qonni hin jiru namni hin beelaa siyaasatti turte waan ta'eef. Har'a immoo siyaasicha hin barbaannu qonnicha barsiisee uummata asiin jechuutti jira. Kaabinee carraa hojii uumuu jetta. Dargaggeessi tokko yoo hojii hin qabu diida dhaabbata surree kun hanga asiitti gadi buuse. Carraan hojii uumuu sun siyaasa. Har'a siyaasicha lakkisi hin baqatiin carraa hojii uumuu isa dhugaasaa fidi uummata hojjechiisi barsiisi. Yoo dhuguma qabaatte baratteetta ta'e akkaataatti hojiin uumamu. Hin baqatiin taa'ee carraa hojii uumuu isa sirrii sana jechuudha. Daandii baasta yoo ta'e daandii haati teessuu ciniinsuu irra jirtu konkolaataa keessa teessee hurgufamtee ulfi harkaa ba'u biyyoo tokko achi keessa miiliyoona meeqaan hojjenne jettee tiiviitti nama goyoomsitee deemtu miti. Daandii isa sirrii har'a hojjedhu. Sabni kun maal dhabe biyyeen as jira dhagaan as jira mukti as jira eessaa fidda isuma sirreessi barnoota isaa qabda yoo ta'e hin baqatiin nama daandii hojjetu baqadhu hin jenne. Siyaasni kaleessa ati hojjette konkolaataa biyyee guuree daandii hojjechuu danda'u waraanattiin guuraa turte jaallattee miti siin hubadha. Kaleessa waraana guuree irratti hin baqatiin har'a biyyee guuriitii daandicha isa sirrii ijaari. Kan qulqulluu baadiyaa magaala keessa galchuu ta'e baqatteen deemiin kaleessa kaabinee turte. Hojiin kee bishaan qulqulluu uummataaf diriirsuu ture sana dhiistee waan biraa hojjette. Gaafas gabroonfataa sirra jira iddoo dhaqxu hin qabdu miidhamta maatii keef jetteeti jireenya kee lubbuu keef jetteetu. Har'a immoo baqatiin dhiistee waliin uummata kanarraa godaantee eessa deemta? Gaarri yoo sitti jigee uummata sirraa kaasa uummati sitti jigeennaan hunduu sirraan kaasu uummati immoo gowwaas fakkaatu wallaalaas fakkaatu isuma argaa jirtan kana xiiqii namaan qabate jennaan duus hidhamus godaanus waan barbaadas ta'e ilma see injifataa jechuu uummati injifattaniittu. Kanaaf warri sekteera adda addaarra jirtan asii baqattaniin deemiina anaan miti ka tajaajiltu
waraana kana miti ka tajaajiltu yoo jiraate arga waraanni hanganaatti wareegamaaf qophii amma yoo rakkoon tokko dhufe har'a wareegamaa ta'e har'uma wareegamaa jechuu qabeenya kuufatu hin qabu kuufatees hin qabu kan jiraatu ummata tajaajila biyya akkasii kana bulchuun nama qaaneessa warri ni bulchina jettus kaabineen meeqaan as keessa jirta yoo ta'e sin qaanessu ummata miileena meeqa nan bulcha jettee bara meeqa irra teessuus akka silmii handhuura isaa ciniintee ummatichi deegaa kana gadada'u kana ummata rakkoo keessaan baane ummata hin baranne ummata akkasii irra taa'anii ummata keenya na jedhan hin qaanaanillee jechuu ummata isaan bulchan hanbiraa pilaaneetii biraarra jira yoo ta'e hin beenu mana qorichaa ijaarreedhan gamoo ijaaruu miti dubbiin qoricha achi keessaa qabaachuu nama baratee achi seene sirnaan limmee namaa kennuu danda'u qabaachuu isa kaabinummaa fi miseensummaan achi seenee limmee nama jallisu nama waraanu miti jechuu nuti kabadaa jirru beeki duutiin qofaa miti inni limmee nama waraanu baratee achi hin geenye nama naaffisa inni barsiisus baratee achi hin geenye miseensa ta'ee achi ga'e dhaloota doomsa inni daandii baasuus baratee achi hin geenye daandii allayyaa nama buusu inni konkolaachisus baratee achi hin geenye birriitiin darbe oromiyaan akkasitti badaa jirti oromiyaan akkasitti badaa jirti du'uu keenya miti kalaaluu qabnu jiraa duune karoora waggaa hedduu booddee oromiyaa harkatti galfatanii takkaama kolaanee teenyu mirga miti homaa miti namummaayyuu gaafachuu hin dandeenye irra akka geenyutti kan inni hojjetamaa jiru qeerroo meeqatti gabbarreedha har'a waraani bilchitinnaa wanneettan kun gaafa qeerroon diida dhaabbatee dhagaa darbataa ture warri sun eessa ture dhiiroo eessa dhaabbatee qeerroo kana gabbare qeerroo kana akka inni gabbaru akka inni wareegamu kataasise warri ibsaa ta'ee deemu warri daandii argisiise beeke warra har'a aangoorra taa'e qeerroo meeqa wareegamatti kaffalchiisne dhee nutti baacuu beeke kaleessas achuma jira midduma har'a taa'u kana yeroo qeerroon sun bu'aa ture wareegamni akkasittiin dhufe kuni har'a guutuu oromiyaa keessatti babal'ate yerooma tokkotti dhoo'ee hin kaane dhawaataan dhiigni maatii irraa gara ollaatti akkasitti guddachaadha biyyatti be maatii beekatitti faca'e warri kun har'uma dhufee wareegama kana mala isaa danda'a sintun beeku waan ta'eef girrisaa siin jedhan girrisaa waan taateef girrisaa irraa immoo risaa tokko fudhata akkasitti sinirraa fudhatan har'a deebi'aniituma warra kaleessa sii qabsaa ture warra kaleessa sii wareegamaa ture si fakkaatu jechuu milishaa tokkittiitu waggaa 25 achuma keessa jirare xaxaashee danda'a mataa keessatti wanti guutaa turan shira xaxaa qofa biyya gadadoo keessaa homtuu ba'uu hin danda'u mootummaan biyya gadadoo keessatti jiru immoo namarraa nyaatee bare hojjetee hin beeku harka dhiqatee nyaachuu qofaa beeka keessa dheereffatee waan ta'eef akka qoosaatti biyya namatti hin kennu biyyi yoo badhaate dhugumaan mootummaan achi keessatti yeroo hin qabu biyya badhaate keessaatti waa argatu waliin saamiinaa kanaafu sirni dhablummaan ammarraa kaasee haa dhaabbatu labsiitiin wal bulchuun hin barbaachisu labsiitiin wal bulchuutu nutti hadhaa'e kanaafuu qabsooftan kanaafuu diddaan keessan immoo firii godhachuu reef jalqaba firiin sun immoo bilchaatee hin nyaatamne dheedhiitti ammas ciramaa jira dhiigni ijoollee keessanii ammas dhangala'aa siichis dhangala'uuf deemuu jiru kun iggitii hin godhanne waraanni bilisummaa oromoo ummata biraatu dhalee asinii erge miti ilmaan oromooti haadha oromootu ciniinsifatee ta'e waggaa 3 irraa wal aga'uu dadhabneen harkaa ba'e sanatti ilmaan keessan meeqatu iddasii wareegame nama meeqatu iddasii du'e beektuu jechuu ammas akkuma waggaa 3 sila jaarsi jedhee bakka sanatti deebine jedhee sanatti
har'as yoo waliin nageenyu ta'e waggaa 3 irraa 4 irraa asuma deebinaa jechuudha. Yookaan immoo as deebi'uu iyyuu hin dandeenyu. Kanaaf hin qoosiina Oromoo, dhiiga keessanitti hin qoosiina. Halagaa diinaaf halagaa diidaa sinii dhufee sin bulchuun barbaadina. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u, wal bulchuu hin danda'u, sanan dhugoomsiina. Ni dandeenya. Nama nutis. Wallagaa koree kaadha. Koree kaadhan keessatti nama kanaan dura miseensa paartii siyaasaa kamuu haa ta'uu sin dararaa ture ittiin dabaliina. Siichi qulqulleeffannaa qulqullaa'u. Ammaafoo ittiin bu'iinaa haa ta'u. Nama kaleessa abbaa gadaa jaarsa biyyaa maal jedhee ijoollee isaa jala deemee qoyyomsee qawwee hiikkachiise ittiin dabaliina. Harki hanna bare dooluu isaatu socho'a itti muraniyyuu boris yoo rakkoon dhufte hunuma gashan. Maal jennaan? Abbaa injifate qofa bira jiraachuu danda'a malee kaayyoo mataa isaa danda'e hin qabu. Warri akkasii immoo dandeettii qaba, arraba qaba jechuudha. Dafee dura bu'ee mul'achuu. Waan argeen qeellam keessaa gaafa buqqa'ee ol seennu namni jalqaba biddeena baatee waraana bilisummaa Oromoo afaan kaa'uu jalqabe warra kaleessaa qawwee hiikkatee gale. Dandeettii isaa qaba, qaaniin beeku, nyaara isaa haaddatee ashaboo dhiqatee deema warra akkasii. Dhuguma isinitti maqaaniin beekan gara bulaa osoo qaanii beeka ta'e kaleessumayyuu sanan dalagu. Kaleessa sana dalageennaan immoo qaaniin beeku har'as hin sodaatu dhufeetuma dura dhaabbataa. Warri akkasii ammas koree akkasii keessa yoo seene olii gadi nama hammacaa jechuu. Warra akkasiiti warra ammallee shira sana, xaxaa sana, xannacha sana amma akkasitti walitti himnu foon baay'ee balleessu. Warri nu keessa kaa'u ummati akka inni sammuunsaa tasgabbaa'ee hojii isaa hojjetatee nagaan ba'ee nagaan hin galle warra akkasiitii jechuun siyaasa okkoltuu waggaa 20 meeqa xaxaa sana warra harkaa qabu muuxannoo sana qabu ummata nagaa kana kajeequ warra akkasiiti. Sunis hin ta'u ofitti hin dabalii itti immoo bu'ii quba keenya madaa'e ajaa'e iddoo geessinu hin qabu. Gaafa biyya qabaanne immoo seeraan gaafanna. Dachee kanarraa hin bu'u yoo dachee irraa bu'e immoo of baafannee jechuudha. Ittiin jarjarii rakkoon Oromoonni guddaan beeki waan siichi barbaadu dafee garaasaa keessaa har'uma mul'isa. Rakkoon keenya guddaanuu kana har'uma mul'isnaa jechuudha. Obsuun beeku waan borii har'atti karoorsee hojjechuun beeku hin jarjariina hin qaqqabna. Gaafa haalli ammaa ta'e humni waraanaa naannoo kana goole wanti har'aasitti walitti deebinee wal geenyu waan alatee dhufu isinitti hin fakkaatu. Hin bari'uu seete? Sabuu qabna. Bariinaan immoo waan sana balleessite. Ni bari'a. Obsa nama gaafata, cichoomina nama gaafata. Waan itti amanan sanarratti ejjennaa ofii jabeeffatanii ejjeta ofiirra dhaabbachuu nama gaafata. Yoo ta'uu baatee itti wareegamanii agarsiisuu nama gaafata. Lubbuma tokkittii qabda, lubbuu tokkittii qabdu sana dhoksitee asii baastee iddoo barbaadde yoo geessite guyyittii hin dabarsitu jechuudha. Iddoo barbaaddetti baqatte. Asii baqachiistee Finfinnee yoo gashite achitti guyyaa sana hin dabartuun duuta. Wanni ati Finfinnee dhaqxee fi lafa du'a keetti baqachaa jirta. Rabbitu achitti duuta siin jedhe. Ati du'aan baqataa jira seetaayu lafa du'aa keetti baqataa jirtaa jechuudha. Waan nu barreeffame ganama gaafa dhalannee sana dhagiraanna. Waan nu barreeffame dhagiraanna. Kanaaf Finfinneetti yoo baqattes iddootti duutuudha baqachaa garasitti deemaa jirta malee asii du'a baqachaa hin jirtu. Du'atti baqachaa jirta. Bakka keetachi. Sana sii qorame jechuu ganama. Kanaafi roorroof hin jilbeenfatiin harka hin kennatiin duuti guyyaa ishee malee nuftu hin baqatiin baqattee immoo jalaan baatu. Maatii koo takkas ta'e ijoollee koo takkas ta'e itti galtee immoo ijoolleen oolfan
kabajaan qabdu. Damee keessattiyyuu kabajaan qabu jechuudha. Damee keessattuu kabajaan qabu. Warri qawwee kennee arreessa jira. Inni qawwee isaa jabeeffatee dhaabbate har'a kunoo kabajaa qabaa jechuudha. Wal nama taajjabsiisa malee isaa guyyichi ni darba. Ofii kee wal bulchi, waliin saamii. Iggitii jireenyaa nagaan bahanii nagaan galuu ofumaa wal barsiisi. Ummata nagaa qabu, ummata kabajaa qabu, ummata sodaatamu ta'e. Ofin xiqqeessin, waliin saamin, ofin saamin. Ummata kun ummata guddaa. Ummata guddina irra darbee immoo ummata kaaniifu fakkeenya ta'e. Sabaaf sablammiin biraallee ummata itti baqate. Ofirra dabartanii kaan hammachuutti jirtan. Jaalli kiyya sila kaaseera. Sabaaf sablammii biraa Oromoon lafa isaa irratti midhaan isaa nyaachisee leenjisuutti jira. Gabroonfachuuf miti. Wal qixxeessuuf ummata hammataa ta'uu keenya argisiisaa jirra jechuudha. Qawweetti hidhaa jirra ofirra dabarree. Hangeenya immoo as keessatti immoo Oromoo mammaaksa ofumaa ofitti maagmaagnee alaa hamma arbaa mana hin taasisiina. Ofirraa haftee nama geessee deebitee immoo of hin dadhabiin. Jireenya as keessa jiru salphisaa. Birruurraa walaba nu baasaa. Hirriba isaa wareegne dhaloota beela guyyaa tokkoon dandeenye. Dhaloota daqiiqaaf dhaabbatee waa caqasee hojiitti kun dandeenye hin ta'ina. Hegeree Oromiyaatu waan taaneef hegereen Oromiyaa hegereen biyya kanaa utubaan isaa isinirratti ijaaramte biyyi jaarsa miti. Warri jaarsaa yoo isin gorsa irraa ka hafee fixateera gadaasaa akka umurii yoo ta'e. Yoo akka guyyaa ta'e immoo too jaarsi jiruu daa'ima kutaa jechuudha. Sana harka rabbiiti hin jijjiiru. Waa walitti sin qabeef kana fakkaata. Waan hin asitti sinitti himu har'a ilmaan keessaniin akka bultanii fi bulchiinsa shaakalaa deemnaa jechuudha. Hin deebitu yoo deebite waliin lolla akkasii miti. Kanaaf bulchiinsa shaakalaa deemna. Bulchiinsa godina lamaa muudannaa jechuudha. Godinicha keessatti harcaate waan hafte immoo qulqulleessuutti deemnaa isin bulchiinsicha danda'a. Yeroo gabaabaa keessatti godina lamaan kana keessatti sirnumaan gadhaabnee waan goonu sin agarsiisna. Isin waliin dadhabiina. Hojii manaa biraa nutti hin dhaliina wal danda'a. Godina Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaa. Kan Wallagga Lixaa bulchiinsa tokko, kan Qeellam Wallaggaa bulchiinsa tokko. Bulchiinsa kan koree yeroo warri kuni waan isaan sinitti himani ilmaan keessani haqaan akkasiin tajaajilani warri abbootii amantaa ijoollee keenya haqa irratti rabbi nuu bulcheedha kadhaa fi uummatis waliin kadhadhaati roorroo nutti hin deebisiin malaammaltummaa nutti hin deebisiin harka wayyaa jalaan deemuu nutti hin deebisiin ijoollee laphee qulqulluun wareegama hiriyoota ishee yaadattee wareegama jaallan ishee wareegama maatii ishee jaallattee yaadattee sana of duratti ilaalaa haqaan nu bulchitu nu taasiseedhaati isin immoo haqa kana jalatti wal bulchaa. Yoo akkas ta'e gabrummaa jalaa baana, dhiittaa jalaa baana, roorroo jalaa baana. Kaaniifis fakkeenya taana. Addunyaa Oromoon biyya qabachuuf deemu kun ni diigamoo ni ijaara jettee ija shakkiin nu laaltusi nutti hin bu'ina. Ija shakkiin nu laaleena gochuu ni dandeenya goonees hin argisiisna jenna. Har'a jaallates jibbites addunyaan kun kanaan dura eebba isaatiin arganne waraanni bilisummaa Oromoo tapha sana keessatti baay'ee miidhame. Warri siyaasa danda'u Oromoo akka bulguutti itti dhiyeessan Oromoo biyya diigu saba guddaa yoo aangoo harkatti qabate gaanfa Afrikaa balleessu godhanitti dhiyeessan. Har'a akkas miti. Eebba warra kanaas ni qabna. Waraanni bilisummaa Oromoo dhimma Oromoo waltajjii addunyaa qabsiise addunyaan biyya keessan qabachuuf falmachuuf mirga qabdu nuun jetteetti jechuudha. Sadarkaa kanaan geenye.
sadarkaa kanarra jira. Nam tokko nu dura dhaabbatu jiru. Garuu maal ilaallu? Waan isaan laalantu jira. Warri kun yoo namaa eebbisuu baates humna qabaree, saba dura of ijaarree, saba dura hidhateree, saba dura waan hundumaa harkaa qaburee, yoo nama diiguu barbaade nama diiga, yoo nama jaaruu barbaade nama jaara. Wanti isaan ilaalan ummati kun wal danda'a. Garaagarummaa qabu keessummeessee waliin jiraata. Amantiin as keessatti baay'atee jiru wal danda'ee waliin jiraata. Sirna dhablummaa babal'achuurraa hanqisee wal tiksee nagaan bahee nagaan galuu ni danda'a. Isa kana nu ilaalaa jira addunyaan. Warri akka bulguutti dookumentarii meeqa waraana bilisummaa Oromoo cubbuu inni hin qabne gudeeshatti guuree dhagaatti guuree nu dhiyeessaa jiru kuni kanaafi. Nu hadheessee tapha sana keessaa nu baasuuf lolaan dadhaban ololaan kan dhufan kanaafi. Adda bilisummaa Oromoo warra kaleessa nu dhalche jennetu har'a itti taa'ee jira. Warra akka qajeelaa Mardaasaa fa'a. Namticha takkaa kallattii kamiinuu wareegama waraanni bilisummaa Oromoo baasu jaanis hin argine keessas hin turre itti dabalame garaama guddisatee OPDOoma Eertiraa ta'e. OPDOon lama jira. Ka Tigreen tolchitee kan Eertiraan tolche. Warruma sana tarras deebi'ee qabsaa'aa fakkaata. Keessa turre ni beeknaa ammoo jedha. Keessa ture. Yeroo keessa ture garuu eessa ture? Isa kana gaaffii. Warra akkasii kana kan ololaaf as baasanii yeroo hundumaa gurra nama dhukkubsani waan barbaadan beeku. Soba ta'uusaa beeku beeki. Sobichi akkaataa itti inni dhaqee dhugaa fakkaatee addunyaa kana yaaddeessutu jira. Uummati kun yoo gadi gadhiisan akkam ta'a? Kana akka addunyaan laaltee nu sodaattuuf. Nuti kabajaa barbaanne. Namummaa keenya walqixxummaa nama waliin qabnu barbaanne. Nama walqixa taanee kan keenya kan namaati. Yoo feene laanna yoo barbaanne ta'e hin barbaannu akkasitti buluudha barbaanne malee addunyaa kanaafis yaaddoo miti. Waan barbaannuun alattis namarraa barbaadaan jiru kan keenya iyyuu fudhannee hin galfanne. Kanaaf uummata akkamii ta'uu akka qabnu Oromoon uummata akkamii akka ta'e agarsiiseeras itti himeeras. Gaafa lafti nagaa fakkaate araara fakkaate irreecha yeroo darbe tokko adda bilisummaa Oromoo gaafa biyyatti deebi'e uummati kun nagaa ta'uusaa kan itti argitanii miileena 10 ta'u burcuqqoo tokko toon cabsi poolisiin tokko toon jiraatiin uummata wal faana yaa'ee galee irreeffatee deebi'e taanis agarsiisneerra. Kanuma deebisnee agarsiisu. Hubattanii achii kaasee addunyaan Oromoo irraa abdii horate malee sana dura warri nu bitaa ture akkaataan inni itti waa'ee keenya addunyaatti hime uummata bulgu yoo humnaan qaba malee gadi gadhiisan jennaan biyya gubee balleessu. Akkasitti nu beeka addunyaan kun. Namni si gabroonfate, namni faallaa kee dhaabbate, namni si bitu waa'ee kee waan gaarii namatti hin himu. Wanni nuti cunqursinee saba kana qabaa jirruu fi yoo gadi gadhiisne iddootti qabamuun qabu akka harree didaati. Akkasitti nu dhiyeessaa turan. Uummati kun gaafa inni adda bilisummaa Oromoo dhuguma nuu galee sehee simate akkamittiin akka simate argitan. Gaafa irreecha dhaqe akkasitti irreeffate arge addunyaan. Uummati kun akka